Ashama harka fuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Amboo miidiyaa kan taatan hundi keessanuu haalaaf bakka jirtan hundatti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa egaa namoonni haaraa taatan Amboo miidiyaatti makamtan subscribe like share gochuudhaan maatii Amboo miidiyaa akka isin taatan gamanumaan isin affeeruu jaaladha. Namoonni turtanii maatii Amboo miidiyaa taatan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaada. Egaa maatii Amboo miidiyaa yaada maallaan jettu yookaan otoo isiniiti maal gootu jecha jedhu viidiyoota kana duraa isin biraan gahaa tureera. Ammas viidiyoo obboleettii koo tokko irraa naqaqqabeen isinii qabadhee dhufe viidiyichoo maal jedha yookaan obboleettiin keenya kun maal irraa barbaaddi jecha jedhu isinitti himuu yookaan isin faana haasa'ee yaada isin irratti qabdan yookaan otoo anaatii maaliin godha jecha jedhu irratti dhaabbattanii yookaan dhaabbata akkasii irratti dhaabbattanii yaada akkasiin koomentiidhaan keessan gamanumaan isin affeeruu jaaladha. Egaa namoonni yaada akkasii yookaan gorsa obboloota koo miidiyaa irratti waliin dhuftanii yaada kophaa keessan xiinxaltanii buustanii baastanii yaaddanii furmaata dhabdaniif otoo obboloota koo tokko bira ga'ee maal godhu jettanii namootaan mari'achuu barbaaddan yoo jiraate kallattumaan Amboo miidiyaa qunnamuu dandeessu. Amboo miidiyaanis viidiyoodhaan akkasitti isiniif hojjedhee otoo unuutii yookaan otoo siitii maal goota jecha jedhuun istiidiyoo Amboo miidiyaa irratti isiniif kaasee yaada obboloonni koo maatiin Amboo miidiyaa ta'an hundi isaanii koomantiidhaan isiniif kaa'anii isin immoo achirraa dubbistanii yaada jajjabinaas yookaan otoo anaatii jecha jedhu sanaanis obboloota fakkeenya of fudhatanii deebii isiniif laatan ilaallattanii Amboo miidiyaa asumaan jabeessitan abdii guddaa isinirraa qaba. Egaa gamanumaan gara yaada kanaatti isin dabarsaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Gara yaada kanaatti isin dabarsaa Amboo miidiyaa waliin bu'aa isiniin jechuu barbaada. Obboleettiin koo kunis maqaan ishee dhaamuu hin barbaaddu. Dhalattuu Oromiyaa naannoo Shawaa Lixaati. Obboleettiin koo kun yaada ishiin isinirraa hubachuu yookaan yaada ishiin isiniif qooddee isin immoo irratti yaada kennitan qabattee dhufte kunis akkas jedha. Yaadichis jireenya dhuunfaa kootii eegaluudhaaf aarsaa baay'ee kaffaleen ture. Aarsaa baay'ee kaffaleen ture. Nama sana faana ta'uufis aarsaa baay'ee kaffaleen ture. Aarsaa baay'ee kaffalee fi maatiin koos isa faana hin ta'in. Obboloonni koos hiriyoonni koos otoo naan jedhanii lakki ani jaalalaan mo'ameera nama kana dhiisuu hin danda'u jettee wajjin jiraachuu eegalte. Jireenya hiriyummaa yookaan jaalallee lamaan waliif ta'anii turan keessatti waggoota hedduu lakkoofsiste. Obboleettiin kunis wantoota ishee mudatan yookaan wantoota ishee irratti dhufan hundaa otuma dhageessuu akka hin dhageenyetti jaalalaan mo'amtee waan jirtuuf otuma beektuu akka hin beeknetti bira darbaa turte. Garuu guyyaadhaan namoota miidiyaa kanarratti walqunnamtii hedduu ni qabdi yookaan walitti dhufeenya hedduu ni qabdi. Obboleettiin kunis yaada akkasii ni kaasti. Egaan keenya tokko kan obboleettiin isheetti dhiyaatu tokko yaada akkasii dhuuf kaafti. Yaadichis maal jedhaa lakkoofsa biraa jijjiiriitii maaliif wantoonni ishee qaqqaban wantoota baay'ee jibbisiisaa turanidha. Naannoo keessa yookaan naannoo ishee ta'anii namoonni isaaf ani hiriyaa hin turre yookaan ani hiriyaa hin turre jedhaniin hin jiran hundumtuu ani hiriyaa isaan tureedhaan wanta hedduu keessummeessiteetti. Achumaan akkamitti wanti kun otoon ani isa faana jiru waggoota amma kanaa otoo lakkoofsisaa jiru jireenya koos yookaan umurii koos aarsaa kaffalee isa faana otoon jiraachaa jiru wanta akkasii akkamitti narratti dalaga jettee dhaabbata akkasii ni qabatti. Dhaabbatichis maalidhaa? Lakkoofsa biraatiin yookaan miidiyoota adda addaa karaa teelegiraamii, waatsaappii fi iimoodhaan nama kana qoruu ni eegalti. Namni kun haasaadhuma noormaalii wajjin haasa'ee baqa yeroo booda ji'a tokko ji'a lama caala hin haasofne hiriyummaa
yookaan jaalalleessii ta'uu barbaada jedhee shamarra kana gaafate. Shamarri kunis eenyu yoo jettan hiriyaasaati. Isaan booda shamarra kana akkas jedheenii gaafatanii isheenis miira aarii keessa otoo jirtu miira aarii keessaa bahitii waan inni siin jedhu kan hanga sadarkaa dhumaatti wanta inni siin jedhu sana dhaga'uu barbaadda waan ta'eef obsa qabaadhu jedhanii obboloonni keenyas akkuma yaada kana kaasaniif obsa akka isheen qabaattus gorsaanii turaniif otoo akkasitti jiraachaa jirtu otoo akkasitti isaa faana haasa'aa jirtu guyyoota akkasumas xiqqaa dhufee ji'oonni ji'a 2 ji'a 3 akkasuma lakkoofsisaa dhuftee akka tasaa ta'e yookaan akka carraa ta'e isheen nama biyya ormaa keessa jiru. Kanaaf biyya ormaa keessa jirti yeroodhaan ni bilbilaa maa jira haasaa bareeda wajjin haasaa namni kun sagalee nama sanaallee adda baasee hin beeku yookaan hin barre. Guyyaa tokko akka tasaa ta'ee maaliif waadaa waliif hin seenne jedhaan obboleettii kanaan maaliif waadaa waliif hin seenne jedhaan namni inni jechaanii jiru kun hiriyaasaa yookaan nama boru ani isa faanaan bultoo dhaabbadha jechaa jirtudha. Kanaaf wanta murteessitu yookaan wanta gootu ni dhabdi. Duras waadaa galtee fi waan turteef ammas waadaa ni galti. Waadaa ni galtii fi waadaa galtee fi kaatee bakka haalota inni irra jiru yookaan akkaataa nama kana itti fudhattu wallaalaa jirti yookaan namni kun anaaf maali yookaan namni kun booda'u maal na godha jecha jedhu irratti hundoofteetidha kan isheen yaada kana qabattee obboloota koo biraan ga'iitii yaada isaan naaf kennan irratti hundaa'een murtoo jettudha geesseetidha kan isheen na bira dhuftee waadaa galtee fi ji'oota irraa waggaatti darbee otuma waliin haasa'an jiranii maaliif gara biyyaa hin galtu jedhee yeroo hedduu ni haasofsiisaanii isheenis yeroon ishee golabamee yookaan dirqama kontiraata mallatteessite sana xumurattee gara biyyaa galuuf ji'oota muraasa ishee hafan kana keessatti murtoo murteeffattu wallaaltee jirti. Maaliif nama kana faana hiriyaa koo yookaan abbaa manaa koo godhadhee itti yoon fufe jireenya koo gammachuudhaan hin jiraadhu. Adda ba'uuf immoo nama kana ni jaaladha. Kanaaf otoo isin ta'ee maal gootu jetti obboleettiin kuni yaada isinirraa barbaaddi. Yaadni sunis koomentiidhaan akkasiin naaf keessan abdii guddaa isinirraa qaba. Maaliif dhalli namaa tokko wanta inni akka isaatiin gochuu hin dandeenye yoo jiraate jaalala. Jaalallis akkasitti jaalatta malee keessa namaa kan bifa namaa duwwaa beekta malee keessa namaa hin beektu. Dhala namaa immoo baasaa argita malee keessa isaa ciniintee ni ilaaltu. Kanaafuu obboleettiin kun murtoo dhumaa yookaan yaada isinirraa yaada jabaa ta'e isinirraa barbaaddi. Jireenya ishee keessatti nama biraa hin gashine. Umurii koo aarsaa kaffalee isa eegaa tureera jechaa jirti. Garuu jechoota yookaan naannoo wanta adda addaan ishee dhufaa jiru isheen dhagaa jirtu yaada baqa wal borcee jira yaadni obboleettii keenya kana. Kanaaf obboloonni koo maatiin amboo miidiyaa kan taatan hundi keessanuu otoo anaati jedhaati yaada kennadhaa. Maaliif otoo ana ta'ee ani murtoo akkamii murteessa jecha jedhuun yaada isinirraa barbaaddee waan ta'eef wanta kanarratti hundaa'e yaada kennaafi. Ani akka amboo miidiyaatti yookaan akka nama tokkootti yaada kennachuu yoo danda'e viidiyoodhuma kanarratti yaada sii kenna. Obboleettii koo wanti siin jechuu danda'u yoo jiraate Oromoon yookaan mammaaksa aadaa Oromoo keessaa jecha tokko sii jedha. Mammaaksa sanarratti akka hiikkattutu situ beekaa. Biddeen nama quubsu eelee irratti beeku jedha. Biddeen nama quubsu eelee irratti beeku. Namni kun jireenya kee keessatti maatii kee faana walitti bu'eenya si uumsiseeraa maatii keetii walitti buuteetta. Nama kana immoo tole naaf ta'a jettee jaalalli si mo'atee aarsaa kaffaltee fi jirta ammas kaffalaa jirta. Amantee akka itti seentu barbaada. Maaliif? Inaaffaa isa jedhamu sana keessa keetti cabsuu yoo dandeessa ta'e jecha naan jedhu keessatti bilbilaan abbaan barbaade yoo naasofsiise qaamaanuu argaan jiru maaltu na dhibe jecha jedhu naa deebisa. Maaliif akkas goota yoon jedhe jetteetta waan ta'eef. Kanaafuu murtoo sii kennuu danda'u hin jiru.
jireenya kee gaa'illi jireenyadha. Gaa'ila keessa seenanii gaa'ila diiguun baay'ee ulfaataadha. Akka dhala namaattis akka waaqayyoottis gaa'ila ijaaranii gaa'ila diiguun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleettii koo gamanumaan wanti siidhaamuu jiru yoo jiraate itti yaadi. Komantii obboloota kootii as jalatti siif barreessan dubbifadhuuti. Atis itti yaadi ofii keetii. Gorsa namaa yookaan jechoota hundi siin jedhu otoo hin taane lapheen kee waan siin jedhu dhaggeeffadhu siin jechuu barbaada. Akkasiin jedha wanti hafee yoo jiraate akkuma obboloota koo kaanii komantii irratti siif kaa'uu danda'a. Namoonni Amboo miidiyaadhaaf haaraa taatan hanga ammaatti nafaana turtan. Namoonni haaraa taatan sabskiraayibii godhaa. Hanga ammaatti namni nafaana turtan obboloota koo qaalii fi gaarii guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa yaada akkasii yookaan gorsa namoonni obboloota miidiyaa kanarraa yaada akkasii dhaga'uu barbaadan yookaan obboloota kootti himtanii yaada isin qabdan sana gadi nuuf fiddanii yaada isaan obboloota koo isiniif kennan dhaga'uu barbaadan Amboo miidiyaa quunnamuu dandeessu. Waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo itti aanu hanga olitti deebinutti turtii gaarii.